Ashamaa daawwattootaa fi hordoftoota biyya gaa harka isin fuune salaamtaan teenya bakka jirtan maratti isin haa geessu isiniin jecha ana amma qaayii shawii gaa irraan tana galgala kanaas waliin viidiyoo tana dukkana keessa deemee isin maraa ooluuf halkan bobbaana halkan bobboo malee gaa daawwattoota keenya halkan deemte namuma kana adda dhaabbadhaa makluuqaa uumaa rabbii tana addaan ta'a wal dhorkuun adda dhorkuun mashaqaa rabbiin goote kanaaf daawwattoota kiyya gaarraa kunu eessatti deemtaa ammoo halkan kanoo maal godhu deemta tan dhugaa keessanii gaafii teessanii dhugaadha wanni inni godhu deemu balloo biratti hin deema balloo shawuu bira dhaqeetiin balloodhaan gartee dubbii tana gartee atummaan adda nu baasi dubbiin jabaatte natti dirmadhu jechuun deema mee balloon mana dhaqeetiin telefoonatti dheetiin telefoonni isaa cufaadha balloo waan ta'e hin beeku telefoonni isaa cufaadha mucayyoo gololchaa uyu takkaatu mucaa gololchaa tokkotu gaa mucaa jechuun mucaa gololchaa tokkotu qabamee jechuu dhageetiin anis mucaa sanittiin dirmachuu deema furmaatees gartee jawaatee baasuudhaaf ittiin dirmachuu deema dubbiin ni jabaattee jara keenya gaa amma kanaaf gaa ammoo inni godhu deemuu ni beektanii balloo bira dhaqeetumaan balloodhaan aboo balloo dawaa keeka gaafa kaan gartee manatti firraa qabde san ta manatti firraa wanna goote san sanii natti dirmadhu jechuun ni deema balloodhaani daawwattoota kiyya gaamma kanaan akkaataa gartee balloon waan naafan nu deemu waan akkana godhus isaa beeka kanaaf gaamma bira dhaqeetiin inni mashkuulaa manan jiru mana hara deemuun beeku mashkuulaa waan ta'e hin beeku ani waa sila mana Ibraahim Faas waan jiru sila Ibraahim Faa biraas dhaqeeti wannataa achiis waaqa jiruun sa'u Ibraahim maagoonni sanuuni godaanan jechuun dhagee karatti godaanan beeku mucaa jalaa fuudhanii isaanii rakkoo biraa keessa jiranii kanaaf gaawura balloon bakkuma rakkoo namaa tana waan dhadhaabbachaa ooluuf manaayis waa isa harkachuu nu banne kanaafin gaa hordoftoota koo kanaafin gartee balloo bira dhaqee dawaa sanaa kanni dawaa saniiniin gartee mucayyoo san anis ittiyyatanatti hidhadhee haadha amma baasuudhaaf deema kanaaf gaanis natti jabaadha ninjaa kanaaf daawwattoota koo bakka kanaafin gartee anis sochii tan godhu jira jechuudha ballottiin ida'amaa umma kophaa deemuu dhiiseetiin ballotti ida'amaa micciiris dhama'ee micciiris hulaa san dura taa'u jira arraas micciiris waa hulaa san duraayis gartee gadi hin baane achumattiin laaqana geessee fi micciiris gartee biraa deeme jechuudha micciiris kanaafin gaa micciir kanaas akka achi duraa ka'u gartee innummaan ta'a baarke akka achi duraa ka'ee gartee cinqii tana jalaa innis waan kana firraa dhiisee gartee hiraaruma kanaa'u firraa karibba'u isaas godhe kanaaf anis gartee kophaa deddeemu tanarra balloos hidhaadhe nab lama taanee akka dubbii gartee bani aadama akkanatti fitinaa harkaa oolu kana jalaa fitinaa tana jalaa gargaaruu nama kana gartee tolaan kabajaadhaan iddoo taa'ee nama kana gartee atis dhaabbu yenneeni nama kana iddoo tola ooltummaa dhaabbannee tola ooltummaa tanaan nu oofu jira gaa tola ooltummaan tun gartee hin argamtu tola ooltummaan namaaf tola ooltuun barbaachisaadha keessattuu namni keenya biyya namaa keessatti haalaan barbaachisaa waan ta'eef kanaaf deemaa jirra gaa mee balloo mana balloo dhaqeetiin balloo rabbi naa milkeessu inninis mashaqqaa biraa keessa jiraatan yaani amma nuu seenee gaa daawwattoota biyya mana balloodhaa kunu akkuma argamu kana gaa kunu manni balloo hulaan tana amma nuu seenee gaa mana balloodhaa seeneetiin jira amma kun ulaa dukkana tana keessaan achi deemu jira gaa kara mana balloodhaatti kunu waliin seenaa gaa durutti bakka kana dhaabbadheeti yaa magaa gaafa duraate dhiiroo argama balloon jechuu ture asii manni akkuma dhaamota aboo yee ishee balloon hin jiruunsee kanaafin gaa daawwattoota kiyya manni balloodhaa balloon kun irra hin jiruunsee balloo show mana hin jiru zaatana balloo
Ulaan isa kuma. Ballo. Jirra jirtani. Adeeroo nagaa fayyaa Yasmin. Mirqaana. Baabaan kan jiru. Mucaa akkam. Allah mucaa yaa na quba qabee dubbiin haa quba. Yoom immoo bahuun isaa. Yaaboo qabbana tana keessa hamadaa eessa qote. Gaaramoo mana deema. Way qiyaamaan taate yaaboo balloonis tola ooltummaa kana mashaqqaa ilmaan isaa keessaa fi manaas taa'uus dadhabee balloon fitinaa arke nama maacha dhiiroo yaaboo ilmummaan namaa kun maaluma godhuufi ta'a moo ajirii rabbiirraa barbaadaa fi ajirii dalagatuudhaaf akkanaan se'a. Duuba anilleen haajaa jabduuf inti dhufe akkamiin mala manni manan jiru inni. Ashama harka fuune daawwattoota kiyya gaalaal hamadee kana huccuu tana ofirraa hin baafne eegaan kalee kaadhee deemame meeqa hamadeeni amma mana ol seene mana balloo hogguun dhufu akkumaan reefuu gizeen shaaraa as deemu viidiyoo isinii mareetiin ture. Mana ballootiin dhufe amma mana balloo hogguun ol seenu balloo jeetiin ulaasaa tana duraan lallabaa arras hootiin isaan dhaga'u duraan hogguun achii balloo jee lallabuu ture hin agarre irra. Hogguun ol seenu gimdilibsiidhaa fi firaasha xiqqaa tokko fudhateeti kuteetti Yaasmin miciyyoon isaati. Ijoollee ulaanarraa banee miciyyoon akkasin naa himte dubbiidhaa dhugaadhaanis dubbii san xiqqishoo. Daawwattoota mana ballootiin dhufe mana balloo dhaqaa isinumaan naan jee balloon kun dhugaa waan jabduudha harkaa qaba. Mana isaatiillee namni dhufuu danda'u hin jiru. Kanaaf daawwattoota kiyya anis dawaatii jetanattiin sheetichinis waa hedduudha na barsiise gaafa kanaanis alhamdulillah bare hamtuu fakkaateetuma rabbiin toltuun na jijjiiree waa irraa baradheetiin jira waan hedduudhaaniin intalti guyyaa kaan duraan itti dhaqu lafa na darbite amma kaleessa sodaattee mana gabboo didde intalallee hidhaan raayitee wajji haasa'u jirti qaawaanis sirrittiin daawwattoota kiyya waan isaan haasa'aniif kana dhalaa hedduuchuu wali qabattee dhalaan tun shira adda addaa kan achi keessatti uumaa jirtiin nama hidhuu deeman nama jaarsa abaluutiitu jaartii gubbaan laallachuu jira jaarsa abaluun maarreettee dhalaan akkanatti akkasittiin gurraan waa hedduudhaan caqasee biraa deemee garuu dawaan xiyyeessan xiqqishoon inni sodaachiftee dhaqeetiin qacam godhee hadiidaan mataa isii facaasa jeetiin tiseenuu ka'e micciirfaan ni sodaatee micciiraan numarraa dhaabbadhu jee micciir achi seeneetiin halaakama jee ka'ee micciir dhaabbadhu dura dubbii taratti onnoo goonaa jeeniin ture. Amma balloon dawaasaa hamtuu qaba. Namni mana isaatti naanna'uu danda'us hin jiru. Namni isallee tuquu danda'u hin jiru. Dawaasaniin irraa fudhee itti dadhajeetiin mana balloo dhufe. Akkuma beekamu kumaan reefu isinii hime balloon miciyyoo isaatu ulaan irraa bane Yaasmiin irraa bane firaasha tokkoo fi wanni fudhatee gabbeette. Eessatti deemennaan mucaa wardaa qabamee jedhanii jettee miciyyoon xiqqishoodhaa waa dubbii keessa quban qabdu. Anammoo kaleen dhagee daawwattoota kiyya mucaa wardaa biiftuun fuutee deemuuni ayyodaan tun ijoollee tanagaa summii obaaftee miidhuunis ni mala akka malee godhuunis ni mala. Wardaan tabiraa keessa jirti maraattee shawtaatee waan biraa keessa jirti garuu balloon cinaa dhaabbachuun isaa kun akkanuma nama cinaa dhaabbachuudhaafis hedduu gartee araarafamaa jira. Kanaaf gaara kutee hojanii mana isaatiif ijoollee isaa kunoo bootaan isaa ta'e inni taa'u takka faadii teessi dhugumaan kutee hin jiru telefoonatti dheen fuudhu anilleen dhugaadha silaa nan teessiftu dubbii wardaadhaa tun ilmoon magantaadha jedhanii nan teessiftu dubbii micciirtanaan gaagartee haadha amma qabamtee tunis fannifamu jirti tanaan harka kaayee kaleefi kana tanaan harka kaayee harkaa qaba malee silaa gaara sanii bobbee nama ilmoo magantaa gaara san taa'u balloo akkuma ballootitti deeme nama gaara san taa'ee bakka faana ilmoo sanii gaara bakka geessan sanii achi jala bulee jala oolee achi isuma wajjoonna ta'u boruuniin deemaanis dhugumaaniin deema tamicciirtana arra baaseetiin boru tamicciirtana dubbii micciirtana haadhaa dubbii jaartii micciirta haadhaa mattana falatti godheetiin balloo hojjeanis gaaran arku teessan. Ilmoo tanarra fardii ilmoo makluuqaatutu nama guddaarra fardiidha achiin dhaqa boruu yoo rabbi jee kanaaf daawwattoota kiyya balloon irra mana jiru mana ballooti
kanin anjiru hunu mana ballo lala mana ballo tinjira lala video mana sani beetanimi manni kun mana ballooti dawaata akka duraan bakka sanirraa waayyateeti achirraa nama dubbisaan dawa isaatis gaanan dho'isu gaa eega waliin nagee taanee qulqulluu inni kana hunu mana balloottiin argama kanaaf daawwattoota kiyyaa namni tokko mana jiru faadii ijoollee isaatii fi haati mana isaa gamas jiranii akkanaan isin hin jaagaa amma boru anis ilmoon tan mukka ilmootiyyaati boru waan hin qabu fudheetiin gaara sanitti achinna arkuu teessanii gaara dhaquun kiyya dirqama arra edanan ta micciirtana malatti godhee boroochi dhaqa garuu immoo biiftuu san biiftuu shayxaatti ilmoodhaan taphattu jaarsaanni taphatan jaarsasii akka feete maangoon maarrees sayyuusiidha sayyuusii akka feete maangoon maaliifi gartee jaartii tanumarra fuudhan toone ilmoodhaan taphatti ilmoo akkamitti miti ilmoo fuutee deddeemtiin ilmoo fuutee ilmoodhaan taphatti san numaa akka buutittumni waan haqa shahiida su'aabatti hirkattaa ta'e ilmoo fuutee gaaraa geessitee gaaratti ilmoo hanjamaatti hin gootu suni safaaxaan jiru wanni kanaa wajji safaaxuun wajjiin safaaxu wajji waa dubbachuu waan akkanaati wajjiin hin ta'u mujrima kanaa mujrimummaa sii garsiisanii babbasheessanii garsiisuudha anumma ibidda biraan naqabate ballo chukkuteennan ibiddi biraa tokko naqabateetiin maalumaan nambise tana taatu harka kaa'e tana aboo namni as keessatti oromoon as keessatti daaraa ol godhaa jirti hordoftoota isin mee waan nu gargaartanii nu gargaara koomentii bareedduu akka namni adda dhaabbatu dhaabbadhaa jaa isinis waa tola wanna godhaadhaa nutis kaaneeti waan dandeenyu hojjanna tola oltummaa tanaa deddeemaa ooluun tunis fitinaa nu goote biyya tana mashaqqaa rabbii garre boo mujrima taatee warra jiraattee royya nagee taatu duraan baatu mujrima taatu duraan baatu oromoo akkitti duraa baatu mashaqqaadha kanaaf daawwattoota anarra mana balloo dhufee dhabee kute dawaa isarraa fuudhaa warra jettanii koomentiin warreessitan waan bareedduu jettanii dhugaadhaa balloon dawaa bareedduu ni qaba arra dhufeetiin mana isa dhabee jira kanaafu hangaan gartee boru anis takkittii tana qofa miciyyoo takkittii tana qofa firraa dubbisii eegaan harka seenee adda baaseetiin tanaawu fiinxarraan jira baaseetiin edaa harkaan akkasi qabee ka'ee eegaan qacam godhee gabbaasuu ka'ee gartee miciyyoo wanto godhe dawaa takkaan akka tokko na goggoote mataan kun akkuma nanajeetiin ka'ee bahee malee silaa anarra gaaraan jira balloodha wajjiini dubbiin tajoollee tanaaf fardiidhaan tola ooltummaa namaaf dhaabbachuu jechuun tajoollee tanaatu mirga dhalaa mirga makhluuqaa kun eeguunis haalaan barbaachisaadha isilleen dubartii waan taateef kanaafuu dubartii yeetiin silaarra micciin taate daluu kanallee hin dararamu dubartiin tun xiqqoo dhugaadha garaa nama nyaatti dubartii waan taateef anis sanittis dirmadhe ammoo sanis halli itti godheetiin jira baasuu malee amma dawaa balloo tana keessa kaadhee hoon hin dhaqee misaan isiniif hin gabbaasa sammuciyyoo anaatu isin gabbaasee isin garsiise boruu sambooda gaaraan hanqa mucaan wardaadhaa mul'atu gaaraan baaniisi jaarsaa furmaateetis ittiin dirmadha jawaadees cinaan dhaabbadha hanqaan danda'anis maal balloon deemee cinqamee tola ooltummaadhaaf tasaa dhiisee namaaf deemee dararamaa mi'anis ittiin buqqaarra booda kanaafuu daawwattoota keenya nu hordofaadhaa share like nu godhaa viidiyoo teenya tana nu jajjabeessaa isin kaani beektan akka nu gootan sani nu cinaa dhaabbadhaa nutis namaacha dhaabbachuu jira isin nu cinaa dhaabbadhaa nagaan naa jiraadhaa hanqa boru gaara keessaa anis hanqaan mucaa san baasuudhaaf hanqaan mucaa san baasuu waliin mucaa san wajjin agartanii